reediyoo warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti karaa intarneetaa immoo sululaan karaa www.egradio.org kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Sagantaalee keenya keessatti tajaajiltoota garagaraatiin kan qophaa'an lallabaaf barsiisa sagalee Waaqayyoo walitti aansee kan isiniif dhiyaatu qo'annaa macaafa qulqulluu dhuga ba'iinsa jireenya namaa ijaaru faarfannaa garagaraa kadhannaaf kabiroonis ni dhiyaatu. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan maratti sagantaa kana dhaggeeffachaa kan jirtan hundumaaf nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu sagantaa keenya irraa qabannee kunoo dhiyaanneerra. Sagantaa keenya har'aa keessatti Waaqayyo furmaataaf si barbaada mata duree jedhu irratti torbee kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessinee kan turre barsiisa sagalee Waaqayyoo hojjetaa Wangeelaa Afoorqa Taaffaseen qophaa'e kutaa lammaffaasaa akkasumas qo'annaa macaafa qulqulluu ergaa Phexros isa lammaffaa irratti hundaa'e kutaa shanaffaasaa qabannee dhiyaanneerra. Qo'annaa macaafa qulqulluu kanaa kan nuuf dhiyeessu Luba Dassaalee Mangashaati. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kanan isin affeeruu qopheessaa sagantaa kanaa Anaa Roobsan Makkooti faarfannaa ittaanuun gara barsiisaa sagalee Waaqayyoo hojjetaa Wangeelaa Afoorqa Taaffaseetiin qophaa'ettan isin dabarsa. Otuu dubbannu faarfannaa ittaanu kanaa kan nuuf faarfatu Afoorquma mataasaati. Hojjetaa Wangeelaa Afoorqa faarfataadhas. Hangammaatti albama 5 kan dhaggeeffattootaan geessi'a ta'u faarfannaa galataa kanatti aansee jiru albama isaa 5ffaa keessaan fo'ee isinii dhiyeesse. Gara fuulduraatti tarii Afoorqa sagantaa kana irratti waa'ee faarfannoota isaatii akka inni dhufee nu taphachiisu abdiin qaba. Egaa sagantaa keenyaa wajjin yeroo eebbaa qabaadhaan isin jedha. Galaataa malee maal jedhu isaanii mallaadhu saafi inni du'ana oolchee jira maqaa saafee. Waaqayyoon naaf ta'ee masaaraa jabaa michoo namaa baraan jiraadhu hundumaa akkuma isaanii kanaaf galatan jedhaa ulfaadhuun jedhaa maqaa sana eebbisa Waaqayyo guddaadha. Kanaaf galatan jedhaa ulfaadhuun jedhaa maqaa sana eebbisa Waaqayyo guddaadha. Kena kana jeesise barruut na baate du'aarra na hambise asin nagaate qilee gad fagoo keessaa na fuudhee homtuu isaan ni buu galaanni garaa kooti kutaa qaqqabu isaalfina koota eebanii galatan jedhaa isaa sena kwaareseef galatan jedhaa
Ofiin kusadwaanii safalkaan guyyaan barbaad hundaarraan kudhammadha mootii koon ittiin jedha. Ofiin kusadwaanii safalkaan guyyaan barbaad hundaarraan kudhammadha mootii koon ittiin jedha. Saaptennoodha galanni kanko ililleen kanko kelee gad fagoo keessaatti dhabe harkaa koo kan ajaa'ibaa maalii meennisaa baay'ee oolmansaa warri gochaasaa beekan wajjin ililchaa homti nuyi sangiitu waaqayyo guddaadha. Gadde biyyoota alkaasa waaqayyo guddaadha. Adda barbaachisa waaqayyo guddaadha. Argeera abbumaasaa. Homti nuyi sangiitu waaqayyo guddaadha. Gadde biyyoota alkaasa waaqayyo guddaadha. Adda barbaachisa waaqayyo guddaadha. Argeera abbumaasaa. Seningone mo malib taljetu atamin tesu utalu talanjera gocha kofakotu gocha sambektan isa farfada galata galcha inni mo irajena ulfura ililcha kanaf galatan jeda ulfadun jeda maqaa sana nebbisa waaqayyo guddaadha. Kanaaf galatan jedha ulfaadun jedha maqaa sana nebbisa waaqayyo guddaadha. Dhaggeeffattoota keenya attam jirtu maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa isin gaafadha. Yeroo darbe kutaa mata duree walii wajjiniin jalqabne walii wajjiniin itti fufna waamicha ofii beeku yookaan furmaataaf akka barbaadamne beekna biyya lafaa kana irra jiraachuu isa jedhu jalatti kutaa jalqabne irra walii wajjiniin itti fufna mee kutaa kanatu itti fufin waaqayyo kan nutti dubbatuuf waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Ulfina bara baraatiin ol kan jette waaqayyo guddaadha nus isa beeku bira ga'uu hin dandeenyu kan sin jedhan namoonni kee waaqayyo. Beekamurra darbita lallabamurra darbita kan namni sammuu isaa xinnoodhaan si hubatuun beekamurra darbita guddaa akkasii taateetu jirtu dadhabuuf wallaalota kanatti mul'achuu fayyisuu jaallatteeti maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqaaf lafarratti bara baraan maqaan kee galateeffamu. Kunoo yaa waaqayyo fuula kee dura jirra ati namatti dubbattee nama fayyisuu beekta. Waaqayyo sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baase jedhamee kuma caafame sana maqaa Yesuus Kiristoosiin ammas yaa waaqayyo isa waamamneef biratu hin ga'in akeeka kee hankaakine akka hin duunetti akkasumaan akka nama sin qabne akka nama sin beekne biyya lafaa kanarra dhufnee kan darbinetti sagalee gidduu galee jireenya keenya seenee jireenya keenya geddare gara akeeka keetti gara yaada keetti nu deebisu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati waaqarraa nutti dubbachuun ammayyuu jaalala kee nuuf haa ta'u. Ati akeeka guddaa nurratti qabda. Hubannaa dhabuu keenyaan, wallaalummaaf dagattummaa keenyaan, daandii irraa kaannee akeeka keetii ala jiraanne, jireenya ittiin gammanne jiraanne akka hin darbine maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqarraa nutti dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Sagalee kee ati nuuf eebbisiin wajjiniin ta'e maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Yeroo darbe akkuma walii wajjiniin ilaalle waaqayyo furmaata biyya lafaa kanarratti nu barbaade waaqayyo sanu barbaadeef akeekan inni waameef hin beeknu yoo ta'e immoo akkuma namoota kaanii ofii keenyaas jireenya hin taane jiraannee kufaatiin taane kufnee namootaaf illee sababa kufaatii isaanii ta'uu dandeenya kan jedhu walii wajjiniin ilaalleetu turre. Kanaaf waaqayyo
akeekasaa akka beeknu barbaada kan jedhutu walii wajjiniin ilaalleetu turre. Kutaa har'aa keessatti mee macaafa qulqulluu keessaa namoota wanta waamamaniif utuu hin beekin fuula dura wantoota biraa jiraataa turan erga Waaqayyo isaan waame garuu akeeka Waaqayyo isaan waameefitti deebi'anii Waaqayyoofis ulfina kennanii ofii isaaniitis ulfaatanii namoota darban tokko tokko walii wajjiniin ilaalla macaafa qulqulluu keessaa. Fakkeenyaaf Musee fudhachuu dandeenya. Museen utuu hin waamamin fuula dura wanti ni jiraataa ture wanta nama ajaa'ibsiisudha. Museen nama saba Israa'eliin biyya Gibxiitii baasedha. Nama mooticha Fara'oon dura dhaabbatee mallattoo baay'ee agarsiisee waan Waaqayyo dubbadhu ittiin jedhu dubbatee saba hamma sana baay'eetu biyya Gibxiitii nama fuudhee ba'eedha. Beekna hundumti keenya isa kana. Nama dinqiin adda addaattiin ta'eedha. Nama inni waamnan mannaa waaqarraa roobee nama ulee harka isaatti diriirse galaana gargarireedha. Museen kana bira utuu hin ga'in fuula dura garuu humna ittiin Israa'eliin Gibxii baasu baatee nama ajjeesaa baqataa ta'e biyya diidaatti galaa hoolaa tiksaa akka inni ture macaafa qulqulluu keessa argina. Seera ba'uu keessa dhaqnee gaafa ilaallu seera ba'uu boqonnaa 2 boqonnaa 3 keessa dhaqnee gaafa ilaallu waa'ee Museedha isa kana argina. Hamma waamamaniifitti maal gochuu danda'a? Hamma hin galiniifitti toora maleeyyuu yaadee ture. Namicha biyya Gibxii tokko ajjeesee ture. Keessa isaa wanti xiqqoon tokko jira ture Museen. Garuu guutummaatti sababa nu bannee fi tarkaanfiin fudhachuun irra jiru akkasuma waan keessa isaa bule kana dalga gargaarame. Kanarraa kan ka'e baqatee biyya diidaatti yommuu inni galuutu argina sagalee Waaqayyoo keessaa. Waamichi ofii namaan galle taanaan wanta xiqqoo keessa namatti mul'attu amma jirtu dalgatti gargaaramanii ofiis badanii waan biraa ta'uun hin danda'ama yoo Waaqayyo gidduu galee nama deebise malee. Kanaaf waamicha ofii beekuun gaariidha. Lammaffaa irratti Geediyooniin yoo ilaalle macaafa qulqulluu keessaa Geediyoonii nama saba Israa'eliin harka warra Miidiyaanii baasuun isarra turedha. Garuu namni kun akkas godheedha. Sababa warri Miidiyaan saba sana bulchaa jiraniif saba sana bitaa jiraniif nama akkas godhu turedha. Macaafa abboota firdii boqonnaa 6 keessa gaafa dubbifnu akkas jedha sagaleen Waaqayyoodha. Warra Miidiyaaniin sodaatee lafatti wayinii cuunfan boolla keessatti achitti qamadii isaa rukutata jedheetu dubbata macaafa qulqulluu. Of hin beeku. Eenyu akka ta'e hin beeku. Kan Israa'eliin bilisa baasu suma ture. Garuu hamma yaada Waaqayyootti hin dhufnetti hamma Waaqayyootti deebi'ee yaada Waaqayyo isaaf qabu amma nu bannetti namni saba bilisa baasuu danda'u namni saba hidhaa keessa garbummaa keessa baasuu danda'u kun boolla keessatti wayinii cuunfan keessa dhokoteetu qamadii xiqqoo ishee olfachuudhaaf warra diinota isaa jala akka nachi keessa jiraataa turetu argina. Waaqayyo garuu yommuu itti dhaqu ati loltuu jabaanana humna qabdu kanaan ba'i Israa'eliin harka warra Miidiyaanii baafta yommuu ittiin jedhutu argina macaafa qulqulluu keessaa yommuu ilaalu. Akkuma kana Daawitiin illee ilaaluu dandeenya macaafa qulqulluu keessaa. Daawitii hamma yeroo waamicha isaatti dhufutti hamma yeroon isaa ga'ee yaada Waaqayyoo subatee dibate Waaqayyoo isarratti dhufee hamma jedhutti hoolaa tiksa ture macaafa qulqulluu yeroo dubbatu. Namni tokko yaadaanuu san qabne inni iyyuu ofirratti hin beeku ture. Amma sanatti immoo lafaa hoolota tiksuuti leencaaf ba'uudhaa qabee hudhee ajjeesa ture. Inni garuu san ittiin harka Filisxeemotaati Israa'eliin falmee baasu ture. Inni garuu san humna jabaa inni ittiin saba geggeessuun isarra turedha. Inni ittiin hoolaa geggeessaa ture. Kanaafuu hamma waamichi ofii namaa ifutti hamma waamichi ofiif Waaqayyo sana nama waame beekanitti namni waan guddaa baate iddoo gad deebi'aaf iddoo dhokataa jiraachuu danda'a. Waaqayyo nu gargaaru. Kanaaf namoota baay'ee maqaa dha'uu dandeenya. Kanaaf har'a Waaqayyo waldaa isaatti saba isaatti yommuu dubbatu nuti sagalee Waaqayyoo dhageenyu waamicha Waaqayyoo qabanne jireenyuma moofaa durii jireenyuma dadhabaa durii akka jiraannu tun ta'in Waaqayyoon beekne ayyaana Waaqayyootiin taane isa Waaqayyo nu barbaadeef ta'uuf jiraachuudhaaf Waaqayyo yeroo hundumaa akka inni nu waamu fuula Waaqayyoo irratti akka kiristiyaanotaatti akka amantootaatti beekutu nuuf ta'a jedheetan itti amana. Har'a Waaqayyo akeeka namoota isaa waldaa isaa irratti qaba garuu hamma sirriitti isa barrutti hamma sirriitti isatti maxxannutti ammallee Waaqayyo waldaa isaa irra saba isaa irra waan eegu qaba. Akeeka guddaa qaba. Akeeka guddaadhaan Waaqayyo saba isaa mul'isuu barbaada. Ammallee garuu namoonni baay'een kana nu banne waldaan kiristiyaanaa bifuma duriin amaluma duriin itti fufnachaa jirti malee waldaan kiristiyaanaa ammallee dammaqxee Waaqayyo akeeka guddaa tokko nurratti qaba jettee dammaqaa waan jirtu natti hin fakkaatu. Namoonni Waaqayyo baay'een illee waanumarra jiraataniif waanumarra argannuuf waanumarra fiixaan ba'umsa xiqqoodhaan umurii keenya xumuruu barbaanna. Waaqayyo hubannaa nuuf haa kennu.
Macaafa qulqulluun garuu yommuu dubbatu akkas jedheedha wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 kaasee gooftaa Yesuus akka jedhe eenyullee yoo dheebote gara bishaanii haa dhufu haa dhugusedha yaa'aan bishaan jireenyaa keessa isaatii burqa'e. Kun immoo hafuura qulqulluu isa warri isatti amanan fudhachuudhaaf jiran isarraa kan ka'e immoo waan baay'ee hojjechuudhaaf akka jiran macaafa qulqulluu isaanii dubbatutu argina. Kana duwwaa min iddoo biraa dhannee ilaalle yeroo darbe sagalee kanarratti dubbadheetan ture. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiruudha macaafa qulqulluun. Kanaafuu numa warra har'a waldaa keessa jiru warra lallaba warra faarfatu warra waan adda addaa hojjennu ta'uu dandeenya. Garuu ammallee Waaqayyo dabalee waan nurraa barbaadu qaba Waaqayyo hubannaa isaa nuuf kennu malee. Kanaafi kiristiyaana ta'uun fayyuu duwwaaf utuu hin ta'in kan ittiin deebinee eenyummaa keenya isa dhugaa ibsa sirrii Waaqayyo harkaa argannuudha. Kana beeku kana jiraachuudhaaf akka dandeenyuuf Waaqayyo ayyaana isaa isa jiraataadhaan nu gargaaru. Ameen. Hin galateeffanna Waaqayyoon. Ulfina bara baraatiin ol kan jettee Waaqayyo. Yeroo hundumaa jaalalaan nama duukaa kan ilaaltu. Yeroo hundumaa akeeka isa yaadde sana harkatti qabattee waan jirtuuf. Waa'ee keenyaaf isa yaadde isa galmeessite sana beektee waan jirtuuf. Yeroo hundumaa yaa Waaqayyo lafatti kufnee lafatti dogoggorre lafatti irraa kanneen nu deebiftee fuula kee dura nu dhaabuudhaaf yeroo hundumaa yaa Waaqayyo ati hojii guddaatti jirta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Har'a akkuma jarreen warra Imaa'us dhaqanii keessa keenya wanti nutti dhaga'amu jiraachuu danda'a. Garuu hubannaa sirriitti hin dhufne yoo ta'e har'a laphee keenyatti yaada keenyatti bu'ee dammaqina dhugaa nu keessatti kan fidu. Si beekuu dhugaa waamicha keenya beekuu dhugaa fuula kee duratti kan nu hubachiisu maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee humnaan nurratti kan gadi bu'ee haa ta'u. Si kadhannaa akkasumatti nun dhiisin. Si kadhannaa calluma nu jalaan jedhin. Si kadhannaa nutti dubbatte nun dhiisin. Atoo yaa Waaqayyo yommuu namatti dubbattu nama dammaqsuu fi nama kaasuu fi achitti nama tarkaanfachiisuu fi gara sanatti nama ceesisuu fi maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo isa waamamneef baannee iddoo biraa kan jiraanne waa biraa keessatti akka hin rakkanne ofiis gadda yaa Waaqayyo namootaafis gadda kan taanetti maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee hafuurri kee waaqarraan nu gargaara. Ayyaana kee nuuf baay'isi hubannaaf ogummaa nuuf kenna. Yeroo kanaaf ati duwwaan ulfaadhu maqaa Kiristoos Yesuus isa jiraataatiin. Ameen. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Amma dabareen kan qo'annaa macaafa qulqulluuti. Gooftaatti kan jaallatamtan hordoftoota sagantaa keenyaa bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyo biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraayis hunduma keessaniif haa baay'atu. Qorannoo macaafa qulqulluu ergaa Phexros jalqabaa irratti gochaa jiru keessatti yeroo darbe waa'ee ergamichi Phexros eenyummaa isaa ibsuu ilaaluu jalqabnee turre. Isa keessatti iddoo jalqabaatti ergamaa jedhee of waamuusaa ergamaa jechuun immoo hiikni isaa maal akka ta'ee fi akkasumas immoo ergamaa isa jedhu irratti ilaalcha garaa jiru waliin ilaaluu yaallee turre. Har'a immoo achirraa kaasnee itti fufuudhaanii ergamichi Phexros waa'ee mataa isaatiif waa'ee tajaajila isaa waan inni dubbatu ilaalla. Qorannoon keenya kan inni xiyyeeffatu kan inni irratti hundaa'u ergaa Phexros jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasee hanga 3tti kan jiru waan ta'eef bakka sana banuudhaan hordofuun hin danda'ama. Phexros waa'ee eenyummaa isaatii ibsanni kennu keessaa inni lammaffaanii ergamaa Yesuus Kiristoos ta'uu isaati. Inni jechuun Phexros ergamaa nama fedhee kamiyyuu utuu hin taane ergamaa isa kan Yesuus Kiristoos ta'uu isaa cimseetu dubbata. Inni kuni waa'ee waamicha isaatii burqaansaa eenyu biraa akka ta'ee fi
aboo eenyuutiin akka ergame kan mul'isudha. Phexros waa'ee waamicha isaatii shakkii tokko malee Yesuus Kiristoos biraa ta'uusaa dhibbatti mirkaneeffatee ija jabinaan jala mureetu dubbata. Inni kun karaa tokko aboo fi burqaa ergaa isaatii yommuu ibsu, karaa kan biraa ammoo ergaa dubbatu kanaafis itti gaafatama fudhachuuf qophaa'uusaa kan agarsiisudha. Inni kun baay'ee murteessaadha tajaajila keenya keessatti. Wanta Waaqayyo ittiin waame shakkii malee jala murree itti amannee itti of laannee ani dubbii kanatti, ergaa kanatti, hojii kanatti waamameera jennee dubbachuun jireenya keenyaafis ta'ee tajaajila keenyaafi iddoo guddaadhaa qaba. Waaqayyo waamicha karaa lama nuu godha akkuma beekamu. Inni jalqabaa waamicha fayyinaati. Namni hundinuu kan inni itti waamamu, itti waamamaa kan ture, har'as itti waamamaa kan jiru karaa ergaa wangeelaa gara fuulduraattis lallaba wangeelaatiin namni kan inni itti waamamu waamicha fayyinaati. Inni lammaffaan immoo isa waamicha tajaajilaa jennu sanyii amma Phexros dubbatu kanaa Waaqayyo hojii addaatiif, tajaajila addaatiif isa namoonni itti waamu. Inni namoota itti waamu tajaajila waamicha tajaajilaa isa jennudha. Waaqayyo namoota gara tajaajila addaa beekamaa yookaan mul'ataatti karaa adda addaa hin waama. Karaa namaa waamaa, karaa mul'ataa hin waamaa, karaa dubbii isaa hin waamaa, karaa adda addaa dhufa ergaanii gara waamicha tajaajilaatti isa kana jennee lafa kaa'uu hin dandeenyu. Garuu wanta nuti ilaaluu dandeenyu, yaaduu dandeenyu, burqaan waamicha namooti tajaajila addaatti waaman kun kanaa eessaa dhufee kan jedhu yaada adda addaa sagalee Waaqayyoo irra dhaabannee, seenaa waldaa kiristaanaa irra dhaabbannee, muuxannoo har'a waldaa kiristaanaa keessaa qabnu irra dhaabbannee ilaaluu dandeenyu. Namoonni akkamittiin gara tajaajila addaa kanaatti waamamu, eenyutu isaan waamaa isa jedhu. Inni tokkoffaan namoonni warri Waaqayyo qofaan isaan waamu jiru. Namoonni tokko Waaqayyo qofaan gara hojii isaatti kan inni isaan waamu jiru. Isaan kun warra tajaajila raajummaatti waamaman jennee dubbachuu dandeenya. Raajii yommuu jennu warra irra Waaqayyo akkas jedhan jechuu kootu hin taane, isaan kun warra Waaqayyo hojii addaatiif, ergaa addaatiif dhaloota gidduutti isaan kaasu jechuu kooti. Kakuu moofaa keessattis, kakuu haaraa keessattis waa'ee warra kanaan argina. Fakkeenyaaf warra akka Eeliyaas, Elsaa, warra akka Amoos, warra akka kakuu haaraa keessatti immoo warra akka Yohaannis fa'aa yoo ilaalle warri akka kanaa warra dhaloota gidduu dhaabatanii gara Waaqayyoo goranii ergaa Waaqayyoo dubbatan jechuudha. Isaan kun yeroo baay'ee namoota biratti fudhatama guddaa hin qaban. Fudhataman argata yeroo tokko hin tuffatamu iyyuu. Garuu immoo warra akkasii kun tajaajila isaanii keessatti dhaloota gidduu dhaabatanii yaada Waaqayyoo warra dubbatanidha. Haqni yommuu jallatu moototaa fi gaggeessitoota saba warra ifatan jechuudha. Warra akkasii kun har'a dhaloota gidduuyyuu waldaa kiristaanaa keessa iyyuu jiru. Waaqayyo qofaatu isaan waama. Warri lammaffaanii warra Waaqayyoos namnis isaan waamudha. Warra kana warra muudaman jennee waamuu dandeenya. Fakkeenyaaf warra akka Daawit ilaaluu dandeenya. Kakuu moofaa keessaati. Kakuu haaraa keessaa immoo warra akka sanyii Phaawulos yeroo baay'ee waa'ee isaanii dubbatu gaggeessitoota waldaa kiristaanaa, sanyii akka sanyii Ximootiyoosiin dubbatu, sanyii waldaan kiristaanaa harka sirra keessee jedhu, warra hojii ergamootaa boqonnaa 6 keessaa namoota filaman sana kennaa soorra qabanii namni soorra isaan filee warra akka Isxifaanos fa'aa hojii Waaqayyoo bal'isanii warra hojjetan. Warra akkasii kuni waamichas qabu, kennaa isaas qabu Waaqayyoo bira, nama birattis immoo ayyaanas qabu, simboos qabu. Warra akkasii kun warra Waaqayyoos namnis isaan waamee hojii Waaqayyoo kana bal'isanii, mootummaa Waaqayyoo kana bal'isanii ijatti godhanii hojjechuu warra danda'an. Warra sadaffaanii warra namoonni duwwaan isaan waamanidha. Warra Waaqayyo biraa waamicha hin qabne. Warra akkasii kana warra filataman jechuu dandeenya. Filatamuu warri Waaqayyo isaan waames filatamuu danda'u. Garuu jecha kana
haala daangeffame yookaan haala murtaa'etti dhimma ba'u yoo barbaanne jechuukooti. Warra akka kana tajaajilichaa fi yookaan hojii sanaa fi waaqayyo isaan waamee utuu hin taane sababa adda addaatiin namoota biratti fudhatama waan qabaniif deeggarsa namootaa waan argataniif warra hojii waaqayyootti filataman jechuudha. Warra akka kanaa kuni sababa muuxannoo isaaniitiif hawaasa gidduutti dhiibbaa isaan gochuu danda'aniin hawaasa keessatti iddoo qabaniin sadarkaa qabaniin sababa qabeenyaa qabaniif sababa barumsa qabaniif sababa amala gaarii qabaniif kwaalitii akkasii kana ilaaleetu namni gara hojii waaqayyootti yemmuu isaan waamu warra akkasii kun warra waaqayyootu hin ta'in namni isaan waamee warra jennudha. Warra akkasii kun waaqayyo biraas waamichas kennaas addaa hojii sanaaf waan hin qabnee fi hojii isaanii inni guddaan nama gammachiisuudha. Wanta hawaasni jedhu, wanta soosaayitiin dubbatu, wanta haala ilaalanii warra saba geggeessuu yookaan saba tajaajiluu yaalanii namoota gammachiisu malee hojii waaqayyoo achi butuu hin danda'an. Warra akkasii kun yoo baay'ate hojii sana achitti eeguu danda'u. Warri arfaffaanii warra waaqayyoos namnis isaanii waamnee warra jedhamanii warra akkasii kana warra isa bitama jedhee waama macaafni qulqulluun. Warra akka kanaa kuni warra ofii isaanii of waamanidha. Ofumaa of waamu. Warra akkasii kana warra haala mijeeffatan ofii isaanii haala mijeeffatu duulatanii karaa firoota isaanii qabeenyaa investii godhanii waan adda addaatti dhimma ba'aniitu gara hojichaatti dhufu. Warra akkasii kuni waamichas ta'e ergaas waan hin qabneef nama birattis immoo fudhatama waan hin qabneef kan isaan irratti xiyyeeffatanii jiraatan caalaansaa bu'aa argachuudha. Bu'aa irratti xiyyeeffatu kan isaan hojjetanis kan isaan tajaajilanis hamma bu'aan sun jirutti yemmuu bu'aan sun hin jirre gatii baasuu waan hin barbaanneef gatii baasuus waan hin dandeenyeef akkuma isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhee inni bitamaan yemmuu yeeyyiin dhufu yemmuu arge karricha dhiisee hoolicha dhiiseetu baqataa jedhe. Gatii baasuun barbaadan dhiisanii baqatu bu'aan qabu taanaan riskii fudhachuu irra barbaadan miti. Ofii isaaniif waamuun waan ta'eef ofiima isaanii keessaa galu warra akka kana. Ergamichi Phexros garuu maal jedha? Ani jedha Yesuus Kiristoostu hojii kanatti na waame jedheetu waamicha isaa kana mirkaneeffateetu dubbata. Har'a ergaa kana dhaggeeffachaa kan jirtan obboloota koo firoottan koo bakka adda addaa jirtanii tajaajila hojii waaqayyoo keessa kan jirtanii dubbii kanaan tajaajila keessan deebistanii akkasin ilaaltan jaalala waaqayyootiin isin nafeera. Waaqayyoo hojii isaa mirkaneeffannee itti of laannee gatiin nu baasisus baasnee hojii isaa akka hojjennuu fi nu waama. Hojii nuti itti waamne wanta itti yeellaanu wanta itti qaanofnu tun taane akkuma Phexros jajjabinaan jala muree dubbatu waaqayyo na waameera jenneetu dubbachuu danda'utu nurra jiraata. Isa kana akka goonu tajaajila keenya kana dubbii waaqayyootiin deebisnee ilaallee mirkaneeffannee dubbicha duukaa socho'uu akka dandeenyu waaqayyo ayyaana isaatiin hunduma keenya nu haa gargaaru. Ameen. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin